ኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ስለገባ አንዱ መከላከያ መንገዱ እጅን በደንብ ሳሙና መታጠብ ነው ይላል። ለ40 ሰከንድ ነው ለ60 ሰከንድ ሳሙናውን እጅ ቀምቶ በደንብ ስርም በማከልም መታጠብ ነው ብለዋል ሐኪሞቹ። ስለዚህ እኛም ራሳችንን ቤተሰብንም ጎረቤትንም የስራ ባልደረቦችንም ለመጠበቅ የበሽታውን መተላለፊያ ለማስቀረት ወጥተን ስንገባ እቃዎች ስንነካ ሰዎችን ስንገናኝ በደንብ መታጠቡ ተገቢ ስለሆነ ሌላውን ለማበረታታት እያደረግን ነው። ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም እጃችሁን በቀላሉ በመታጠብ ተጠንቀቁ ለማበረታታት ነው። ከዚህ ሲደርስ ድረስ የተቻለን ሁሉ በማድረግ ኢንፎርሜሽን ሼር በማድረግ ህዝባችንን ለማስተማር ስራ ያቀርባለሁ ማለት ነው። Egaa vaayirasiin koronaa biyya keenya seenee akka jiru beeksifamee jira. Karaan vaayirasiin kun itti darbu tuttuqaadha. Kan ofirraa hambisuudhaaf immoo keenya saamunaadhaan yeroo baanee gallu saamunaan sirriitti hidhachuun barbaachisaa ta'edha. Saamunaa harkatti dibannee gara 9:30 daqiiqaa tokkootti sirriitti keessattuu qeensa jalatti bu'uu waan danda'uuf qeensa jala quba keenya jidduu sirriitti hidhachuun vaayirasichi yoo akka tasaa yeroo deemnu yoo baanee gallu harka keenya yookaan tuqu taate gara afaan keenya funyaan keenya keenya tuqannee yeroo tokko akka rakkoon akka nutti hin dabarre akkasumas immoo namoota akka waggaa fuudhu daa'imman keenya waggaa tokko rakkoon vaayirasichi akka hin dabarreef gargaara waan jedhameefi kanuma uummata keenya jajjabeessuudhaaf kan jirra. Kanaaf uummanni keenya yeroo baatanii galtan yeroo geejjibaan geessanii deebitan hamma danda'anitti harka keessan sirriitti saamunaa hidhachuudhaan ofiis maatii keessanis ollaas firootas warra wajjin hojjettanis akka baraartanii fi daddarbiin kubbaa kanas biyya keenya keessaa akka hin bal'anneef waan gargaaruuf kan akka yaaltanii isin dhaamuu barbaada. Galatoomaa uummata keenya biyya keenyas dhukkuba waan kanarratti haa